Faktiin keessanii gahaa miti. Herrega dabalataa guuttadhaa. Maalin godhama maaliin an bilbilaa? Waa isheen naan itti dhageessitan? Irra deebii bilbil. Lakki neetwoorkii miti. Neetwoorkii kan koo yeroo baay'ee akkasii. Lakki laa isheen itti dhageeffatan. Faktiin herrega keessanii gahaa miti. Neetwoorkii miti. Dhagaa sochee. Dhagaa sochee. Iddoo chaarjiitti immoo dabalaashee. Lakki dhagaa maalii ifama hafteen herrega keessanii gahaa miti chaartiin. Akkas jettee maali? Ifama hafteen herrega keessanii. Sagaleen isheen bareeduu isheen. Atumaaf waan akkasii yaaddu. Dhuguma yaalime. Anki sagaleen baay'ee bareedaam. Waa'ee sagalee haasaan jiru mamma maaliin nan bilbilaadhaan kaardii keessaa qabu. Akkasin jettu kunuunsi bilbilli kan koo kan kennu. Lakki an kan keen bilbiluun barbaanne. Qabi. Lakki an keen bilbiluun barbaanne maali? Maali siin galuu kaardii naa guuti. Lubbuko. Nyaadhu ko. Nyaadhu tolee? Nyaachaan jiru am lubbuko nyaadhotis. Baay'ee wansi jaalladha. Maaluma siif ta'u? Maal laaf taate? Lubbuko sii kennu? Onnee keenaaf laannaan hin ga'a. Maanni waasaa keessan baanee maallaqa gooftaaf walitti qabatanii nyaatanii lubbuu keessan isin keessaa baasu. Maanni lubbuu maalti? Baa anaafati mee siingiliin turre maalan si ilaalin jajjabaachaa ture miti gidduu kanatti mucaa kana fakkaattu kan eessaa fiddeeti. Galanii lubbuu appilikeeshiniif haa ta'u. Amma yoona waa appilikeeshinii lubbuu homaan beektu? Lakki. Appilikeeshinii lubbuu Oromoota addunyaa guutuu keessa jiran hundaa kan wal quunnamsiisudha. Maaliif daree ammuma Play Store fi App Store irraa appilikeeshinii lubbuu jedhu buufadhu. Tole. Isa booda shamarree Oromoo biyya alaas biyya keessas biyya kamiin jirtu faana wal bartee jaalallee kee argachuu dandeessa. Nunillee appilikeeshinii lubbuudhaan lubbuu koo faana wal barre. Akkasii. Teknoloojiyaa. Baay'ee masi yaadee ture moodha. Ani si yaadeera. Hayyee maal ajajamu? Waan nyaatamu maal ajaju? Homaa biraan barbaadu. Maaliif bargeriin isaanii piizaan isaanii illee baay'ee ariifidha. Dhugaa qofeen jira. Dhugaa? Waama waa dhunnure? Aannan nuuf ije. Wai dhalaan tuni nama namtu kam isuma hin dhalaamane kana Awa maal taate maaf wal gurtee dhaabbatu? awa mee nadhiis yaa'u jaalalleetii yaatu dhiira biraa na gubbat jaalate Akkamii beekti? ganama kana giseenin mana isaanii dhaqu mana hin jirtu eessa bultee jeetiin fuudhee irratti dawwale geeleetii ya biraan bulee naan jette geelee isii immoo hojii bule ana dhalaan tuni nama namtu kam mee bika kam jirta achi jirta yee dhufe way ati qoy maali as dhaabbattee chinna lafaata achooliti Haybar warra keenya jira. mee nadhiis yaa'u Warra keenya bar mana gabboo na dorkan. warri keessan kun maal isa maal narraa fi sirraa fadha Keessummaarra jira deemuun taana amma dhiyoota mana jiranisa. saniifi Asuman egaa uummatee irraa hin qashuu dannu fide daabboon nuti erfa. Ayyee. way mee nadhiis yaa'u wallahi warra kana kasa Uumma daabboon dadaarsuu danna kan. way anuma akka saare na dhaggeeffadhu magaalaa wajjii ana naan jetteemi saayiban kiyya karaa kanarra guutu akkana ni naafu ni beeytaami harka itti fiidee harkaan sassalaamtee siidumatte hin salaamin Hin salaamu. hin dubbisin Hin dubbisu nama takka hin dubbisu waan ati naan jette niin godhaame duraanuu niin godhaame niin godhaanu as. jaartii gaarii ta'e. Hai. Nagia. Amsa maal? Nin dubbisteen? Ni sinin dubbisa ana akka Ay dumaashiin akka fiidee nu dubbistee ati ilkaan qabdu gisee nu agarte. Kana qabdanii miis. Oi wayin ni maafi tarra takka. Waan raafutee jira. Wayin irraan fadhe ni. Ayyee. Iyyaa maal teessa?
Ati anaa jaarsa keeti moo isaanii jaarsa keeti? Ati jaarsa kiyya qaba. Duuba gisee isaan agartee wanni ati babbararaa dhayitee itti marabduuf na. Ati maal saayibban keetii fi naafta? Ani ni naafu. Maaliif saayibban keetii fi naafta? Saayibaa kiyya lakkii jaartii xiyya na hojii seenan. Maal rakkoo qaba hanga sayyooniif hin dubbise. Deemitti dhaqi.